Qabatti ani isa roobi guyyaa fayyinaa ture asumaani garaatti garaadhaan mucaa kanaan qabaan ture otumaan dhufu bakka achuma akkuma carraa kainaan jettan siifan kadhaa kainaan jettanii diinni waan baay'eedhaaf si barbaada dhiiga sirraa dhangalaasuudhaaf akka ati nagaadhaan teessee mucaa kana baatattee hin galleef naan jedhan asumaan aamin jedhee fudhadhee bakka achumaan guyyaan ga'e gaafa guyyaan ka'u hospitaala saametti gara isa tokko adeemee cabeebeetti naa barraa'e yeroo achi ga'u farra minaan jedhan maanni opereeshinii taataa naan jedhan asumaan opereeshinii taataa mucaan kee du'uudhaaf jedhan mucaan kee du'eera bakka lubbuun kee akka hafuudhaaf farrami naan jedhan asumaan bakka mucaan kee du'eera kan kee lubbuun kee akka hafuuf farrami farrami naan jedhan bakka lakki farramu inumaan daa ani somaan ta'uudheetumaan dide bakka farramuu nan dide saati isaa eeggata waaqayyos dubbateera waan ta'eef jedhan garaa kootiin nan qaba inni manti deetuma kana waliif farmino jarris immoo aaraniiru maal dhageesse rakkina maalii qababsa kun baay'ee aaraniiru xiiqii naan qaban bakka otuma jennu otuma inni bakka saati isaa eeggate naguma kootiin nan ta'e waan taane ji'a 9 guutuu baadhee harka duwwaan gallee waaqayyoof galannaa ta'u nagaadhaan baatadhee manni qorichaa farramii mucaa lubbuu kee oolchina malee kan mucaa du'eera siin jedhe mucaan du'eera bakka lubbuu dhufti kee akkuma ooluuf farraminaan jennaan didee bakka akka waaqayyos dubbatee kakateera waaqayyo beekadha waan ta'eef dubbateen gaabbu jedhee bakka isaaf dedheetuman jira waan ta'eef inuma didee otuman jiru bakka yeetiin qabannaa karakkaruu maal dhageesse jedhu otuman jiru bakka lakkinuman daa yereetuman didee otuma jennu sa'aatii isaa eeggatee bakka nan ta'e diinnis dhiiga koonnan galaasne bakka harki Yesuus dura bu'ee waan naqeef nagaadhaan da'een galee harka duwwaan gallee waan galata argatu maqaan isaa ulfaatu waaqayyo namni kamiyyuu harkisoo qabadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos beekaa kamitti gargaaramee harka duwwaa wanti si gochuu barbaadu eebba kee wanti nyaachuu barbaadu yeroo kana jalqabee maqaa gooftaa Yesuus jireenya kee irra dhaameera mee sagalee jabaadhaan dhaameera jedha ayyaati harka duwwaa galuuf turan irra garuu kunoo mucaa kana baatanii jiru mucaan kun irra lubbuu qaba seexanii lubbuun qabu jedhe waan lubbuu qabuun garuu mucaan kun lubbuu qabu Amiin sirriidha. Hallelujah. Sirriidha. Harka duwwaan galle baatadheera diinni garuu qaana'eera. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu inni dubbateen gaabbu. Waaqayyoon galateeffadha. Isa hidhaa namaa hiiku. Isa ba'aa namarraa kaasu. Isa dubbateen gaabbine waaqayyoon galateeffadha. Waaqayyo ulfaatu mucaan kun aguddatu diinni hin danda'in hamaan hin danda'in hambaato maqaa gooftaa sin ameen. Mee yeroo sana maaltu sitti dhagaame abbaa warraa isin bakka bunni. Eeshi. Ani soo gaafa sanii sa'aatii afurtti danni achi kanaafuu dafaa ambulaansii nuu fidanii dafaa too deemaa nuu jiranii abbichi goobanaatti nuu barreessanii ariifanii dandee ani immoo kophaatti isaan gaafannaa maaliif jennaan daamtii garaatti fasaashii dhugee abbana meedheeraa nuu jedhan. Fasaashii dhugee mucaa abbana meedheeraanii achi booda daqiitti qoricha bitee dhani kaa hospitaala ariifanii nuu barreessanii halkan saaftutti. Hageen bitee dhufee opereeshinii bitee yaanii gaafa qorichatti kennu kootu farraminaan jedhan. Maaliif farraman jedheen opereeshinii taati jedhan. Eessa jennaan garaa murree baafnaa daamtuu du'eera waan ta'eef lubbuu ishee haa oolu jedhan. Ishii lubbuu oolchuudhaaf ennaa hin barbaadu jedhan. Daamtuu sun duutu ishiinis opereeshinii taatu dhageenyu kan akka katamee jiran jedhan. Antee yegeetaan jiru eeyyeen hin jedheen isaan ana foggoruuf jiru malee waan biroo miti. Ennaan hin didee ishiinis sun duutu daamtuu opereeshinii taatu deemeera. Bakka jira inni didee maalati nama barate fakkaata miti jedhan eeyyeen nama barateedha garuu ishiinis sun duutu daamtuu opereeshinii hin taatu bakka amaariffaan beektu sirriitti hin beeka malee. Annaa jedhanii gadi booda atee asii gadi bahinaan jedhanii ishii kophaatti immoo maal jedhanii inni kan biraa fuudhuu barbaada waan ta'eef yoo ati duute inni kan biraa fuudha waan ta'eef opereeshinii ta'ii jedhanii. Ishiinis har'a opereeshinii ta'u galee walitti deebinaatti garuu daa'uun kaateerti ishiin har'a nan gala har'aan naga geessa boru walitti deebinaatti boru opereeshinii na gootu malee har'a opereeshinii ta'utti ishee walii galee irraa waan ta'eef jechuudha. Asitti illee si'aadhuma akkas kakkatamee fiira waan ta'eef. Annaan dinnee kana boodaatti maal jedhanii lolanii sa'aatii afur muluu warraa wal caqacaqaa ture daa'imti nagaa hin dhalate gaafa laalu daa'imti akka waan dura harma hootee beektu wayya harmatti fiigde daa'imti. Hallelujah. Nana mana namoota guyyaarraa kana haala kamii hundumaa dandamattee jirtetti waan dubbadhaa barana utuu diinni sirkatti naafu waan namoonni waan dhaloonni argan harkatti baata. Ni akka
takar kapitan merga balli fadhaati baraneedha utuudha loon erganii jedha waan biyya ergu jedha waan addunyaan ergu jedha harkattan baadha jedha ayyaati haleluuyaa ila ergaan dubbadha keessan duutu Mene udah kata kisah kerja kesan du jedha me wanti ajjeesaa jiru kun keessa sin ajjeesu namoonni baay'een dhala isaanii dhabanii gaafa gala seexanatu itti gargaarame dhiiga dhangalaasa ka warra kana garuu gaafa ishee dhuftee atillee harka duwwaatti seembisuu diinni murteessee harka ishee gaggootee baadheen dhufadhe nam baadheen dhufattee kun mucaa baattee dhufte amin jennuure isa kanaaf dabalamee gooftaa galateeffadha haleluuyaa waan baay'ee nagarrame keessa jecha poolisiin jedhe keessa inni gara biraa fuudhuu barbaada waan ta'eef jedhanii amin jennu seexanni zadee meeqa barbaade mana kee diiguu barbaada ግን sirratti hin hojjetu jedhame narratti hin hojjetu jedha haleluuyaa baga gammada jechuun barbaada mucaan kun mucaa nagaa mucaa eebbifamaa iskii sabatti akkas galagalchiti haleluuyaa mucaan basaa kana seexanni du'aadha jettee garuu mucaan jira harkatti na qabaa jiraadhu jedhaanii hambaate jedhaanii haleluuyaa baay'ee keessuma ina barreen gadaa geessaanii akkana akka hinaan jettanii nan ka'ee ati ijoollee hoggaa kana dhalafii kootu jettan hoggaa kana dhalafii kootu jettan መጀመሪያ ድሮ ጋፋ ቅዳሜ ያኔ ቢሽ ይመሪያኔ አመ ደምኔ ጠለም ጎራሉ ታከ ብሪ ባይ ፈኑ ማለ ብሪ ቀምኑ ጀኔ ይመሪያኔ እስሪሞ አከተተኒ ወንዱማ ታነፊ ወራ አከተተኒ ቶ ያደኒ ዋገዮን ሲኒ ጉዲሳ ጀተኒ ኢኒ ኑ ከሌ ሰመሪያኔ አመለለባቶ ጅረኒ በቃ ዳንት ያ waaqumta guddisu maleettan bakka jenne ndumneechi booda gaafa torbanii immoo daa'imti ati daa'ima fidii gootottani immoo gaafa wanti torbanii gaafa torbatanitti immoo daa'imti gootottani yesuun gaafa torbanii hoggaa irratti daa'ima fidii gootottani eeshii jenne achi booda nuti aga hoggaa lamaatti birrii baay'ifannee jenne garuu birrichi illee baay'atee jira osoo hoggaa lamii hin geenu birrichi baay'ifannee jirra anis immoo hojii isin qabu garuu hojii isin dhabu sababuma asitti nuu kadhattaniif hojiin qabu hojii isin dhabu guyyaa sanbata malee hojii hin qabu seexan gurfalla haleluuyaa ishi birri caala moo mucaa kana caala istimee warri ala cala tanal ardu gafata maka goofta yesuun zariin kemma seeni bara dhaloonni maseene jireenyaan ikoonomiidhaan waan nyaatuun waan dhuguun bara namni maseene barruun kemma seeni jireenyi kemma seeni na harki kee bara hundumaa dhaloota hundumaa keessa duwwaan ta'in mirga bal'ifadhaati afuurri maseenu manarraa dhaameera jedha ayyaati obboleessi kun waldaa kana keessatti maaliin beekama yoo jettan kurnaffaa kaffaluudha torbeedhaan torbeedhaan nabata hojuun hojjetanatti fakkaata atuun hin kadhatanii fi bira darbee natti naanneetu harkasaa akkasitiin qabata amma garuu hojii dhuunfaa kootii uummachuudhaati amma hojii dhuunfaa kootii uummachuudhaati ammeesan haleluuyaa akka ta'u qabat 2015 mana namaan bareechitu kan kee bareechita nama dhibba oliif ergaan kun hin ta'a dadhabbiin kee humni kee ijoollummaa humni kee dargaggummaa kuni gola namaan bareechu kan keetti deebita barana ameen namoonni kan koottan deebi'atan humni koo kan kootti deebi'a dadhabbiin koo kan kootti deebi'a noonni tarkee sabuta mirgarraasa sagalee jabadhana kana jedha 2015 jedha hojii mataa koon jalqaba jedha ayyaati ina amantaa akkatama dubbatte sii ta'eera amin jettee tamini dhaloonni sirkaa nyaatu mirga bal'ifadhaa kan koottan deebi'a jedha ayyaati nama sodaatti naa gammadi naa ta'eera jedhaanii pilaanii baaftaniitu mucaanii dhufeera amma immoo hojii dhuunfaa jalqaba yookaan suuqii banana yookiin mana ijaarran irratti wal karaa jirra shi yookiin mana ijaarranaa yookiin suuqii banana irratti wal mormaa jirra shi wajjin waggaarraa mucaa godhannaa fi godhannutu kirikiri amma immoo mana ijaarramoo suuqii bananaa kirikiri arga golfadhu waan dubbadha baraname wal qoccolloon mana kee keessatti ta'u jibbiinsa arrabsoomini maal hojjennaan
Ela mela tokko la erga dubbadhe morma dheeressu. Arga gol kada waan dubbadha. Wanti ti mana keessatti teessee kirii kaaftu yoo jiraate. Amin jetta. Dubbii osoo hin taane yoom maal hojjedhe wayya, yoom eessarra deeme wayya, yoom biyya kamiin deeme wayya. Yerooti jettu saatii kana jalqabee siif ta'eera. Mana moonni ergaa kana fudhattan. Arra galgala sammuu kee keessatti mul'ata qabdu samucummaa akkatti galmaan geessuuf baajetii haaraan gadhifame. Bata konferensii kana annaawunsii sin goone poosterii sin maxxansine walda sanbata lama du'a beeksifne nuyi. Maaliif itti lixa baraaraatti kadhannee madabarraadha garuu waaqa sagantaa guddaa godhe. Namooti baay'een immoo nu bira jiru ijaarsarra jirra qorqorroo nu bitaa jiru maal jechaa jiru kaleessa har'a leemmisaa waan garaagaraa namoonni sapportuu gochaa jiran jiru mi'a takka isaaniillee waaqayyo isaan eebbisu jedha. Waaqayyo isaan eebbisu. Harka ol fudhadhaa har'a jalqabee eebbi mana keerraa hin dhaabbatin. Hin barbaadde tun taane si haa barbaadu. Erga balleeffadhaati na barbaada jedha ayyaati. Gooftaan kun sana eebbisu mucaa bareedaa kana fidee dhufanii baanni eebbifna. Mee harkatti naa qaba dhala kana budaan hin baatin. Afurramaan hin danda'in. Jawween hin danda'in. Dhaloonni barana kaasutti hin baadhatan amantii harkisan akka godha maqaa Yesuusiin kaasuu keerra eebba kaa'eera. Bara dhufu barammaa kana jalqabee harki kee duwwaan ta'ini. Ilillee jabaasa waaqayyoodhaaf haleluuyaa haleluuyaa. Okay, mucaan kun mee erga lati ammamii? Jela. Lama fixeera. Okay, jela fixeera galateeffannaa isa dhufanii daa'ima kana eebbisu.